saba kanaaf qoricha nyaata waan isaanitti jiraatan gochuu dandeenya. Anaaf isin namoota siyaasaa gatiin taaneef iddoo sana gatiin jirre bakka sana gatiin jirre meeshaan matiraayyasiin qabu xiyyitiin qabu waan tokko qabu harka koo keessa kuma sana gattani. Abadan maaliin sagalee taasisa diraa waaqayyo ijoolleen yookiin sooshaal miidiyaa fayyadamuun beektan yoo ta'e taa'anarraati. Gadi baa taa'aa balu sagaleen taatuun jedhina bakka sagalee ta'uu miti mataa nu duudee bakka nu zoore bakka mataan du'aa yoo jettan immoo gaafa nuun duunu sinoon nuuf taatu duunu bakka an dhaga'uun barbaadamu waan akkasii hin barbaadu. Dhaladhee hamma har'aatti waan mataa koo keessa jiru hin barbaadu waan akka kana bakka waan akkasii dhaabanarraati. Warroonni sagalee ta'uu danda'an warra meeshaa hidhateeto ani isiniin bakka bu'aa jedhanii warra daggala keessa ta'an isaan sagalee ta'uu danda'u. Maan taa'in isaanitti akkas jira isaaniini maaliif sagalee ta'uu diddanii yeroo hundaa bilisa sin baasna jettu maaliif bilisa saba keenya baasuu dhiistan jedhaati gaaffii har'a hundi keenya gaafatte ol dalagalliitti addu jira kan. Isaan gaaffii kanaaf deebisii kennu yoo danda'u ta'e okay. Garuu nama akka keetii nama harka qullaa deemu sagalee ta'e maal jette? Inni bade immoo badeemi inni badedda bade immoo sagalee kan ta'amu nyaata dhiyeessuutiin dhugaatii dhiyeessuutiin qoricha dhiyeessuutiin maal ta'e sabi koo maal dhabe sabi koo maa inni jettee ilaaltee gaafatteetu yeroo waan barbaachisu atattamaan kan qabuu fi qaban warra hafaniif akkasi. Kanarraan kan nafee garuu sagalee ta'uun birrii erguudha meeshaa bituudha moo hidhadhee galu. Oromoon hamma tokko hin taanetti wanti kun wanti falaa ishee kana dhugaa waaqayyoon isinii jira dhugi ishee kana bakka yoo isinii ta'uu dide bishaan latti dhugaa. Hamma tokko hin taanetti hamma waliin ijaarretti hamma daawwal qooduun dhiisnetti kun borimmoo iddoo kanatti fufaa jechaadha. Achi yeroo hundaatti fufaa yeroo hundaa sagalee ta'aa jechaadha. Achi booddee namoonni sooshaal miidiyaa yaallee isinitti kolfu. Saboota ollaa gartanii duguugamanii gaafa dhumanii sagalee isaanii mini namni maalirra akka jiran isintu quba qaba. Hamma kana dhume isintu quba qaba malee quba isiniin qaban. Maala baasuudha maraasuu jedhan silas jedheera. Isinii galee dhugaa isiniin jedhaa bara. Dhugaan jaallattan inni guddaan dhuunatan haa ta'u dhugaan jaallattan namni dibbee kana raasuuf gammadu nama hamma kanaa dhume jedhee namni kabaroo qabatee lafa fayyaa dibbee qabatee tumuuf gadi ba'ee taa'u nama baay'ee jira. Maal ta'anii hin boo'anii hin gaddanii gammanneerra abeet hin fidhee hin duubne nama jedhee isin immoo kanaaf xurumaa xarr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 r
qullaa godha badhee iyyisiisee hin kaasna ol duukaa. Idda hin ka'u ta'e immoo garaa keessan hidhadhaati. Barumsa keessan qaxaqaxaa baradha. Hojii keessan hojjedha. Faayinaanshaalii guddachuu qaba. Meentaaliin keenya guddachuu qaba. Ijoolleen keenya barachuu qaba. Sigalee mana barumsaa jaarta taanaan guduunfadhuuti ciniinadhuuti mana barumsaa irratti mana barumsaa jaarre. Naannoo sana naannoo diigame biddeen nyaata barbaachisaa ta'e atattamaan akka ga'utti kara seera qabeessaan gaafa dhukkiti saba kee gargaara namni siin jedhu tokko hin jiru. Waan akkasii naa godha. Kanarraan kana bee sagalee ta'e achoo hinduu yaabaluuni bakka bilisa baasaa minaamin guyyaa sadii booddee namni tokko galagalee ilaaluun hin jiru jechaadha. Beekamaadha wacanii waccisiisu. Ajandaan biraa fiddanii nutti dhufiinaa bannaataa juu mataan koo asittiyyu guutee bakka dhugaa ta'ee maal taatan isin kaleessa argitanii bakka baay'ee nama gaddisiisan. Gadda kana akka halagaan bara kanneen gammadu barbaada. Hin barbaada isin immoo hamma kana du'e gabaasa hin gabaasu. Gabaasaas hin gabaasa. Hin gabaasu. Maaltu na BBCdhaan, CNNdhaan, VOAdhaan maan na laallate? Maan gabaasa? Hin gabaasu. Hin gabaasu. Hin gabaasu. Ta'eeraatu jedhan hin beekun jedhan bakka. Sigalee kan jarri dhuftee nuuf fixxarra kanan immoo gadi ba'ee mudhii koo hidhadhee immoo dubbadhu. Meemmeenyuun naa gaddeetteedha. Fuudhanii muudii sitti qabatu olii gadi naannessan. Yaa ulateen nu milatu. Sabi kun maal keessa jira har'a? Dheengadda akkas ta'e mini har'a maal keessa jiru? Nyaata qabu. Mootummaan qaqqabeeraa fi naannoomti biraawoo naannoomti suni keessaati qaqqabaniiru fi fira
argataniiru ganna bokkaan roobaa jira. Get out. Bokkaan roobaa jira. Rooba sana keessaati dunkaanni godhamee fi mana keessatti ol deebi'aniiru. Maatii walirraati adda bittinnaa'e sun sassaabanii gara tokkotti galaniiru. Isa kana na yaaddessana. Kan na yaaddessu isa kana. Maaliif ganna gatii ta'eef bokkaadha. Rooba hamaa jira. Si galee nyaatillee si bishaachuu hin danda'u yooma nyaati jiraate. Isa kana nanaaf important. Like. Sagalee ta'uutiin utuu ta'eeti yoona kana kan akka keenya biluu sooma hin jiru sagalee ta'uuti. Never seen my life. Like. Kanaaf ani waan akka kanaallee raasa'uu badaan fedhu. Waan barbaachisaa ta'een immoo saba koo bira nan gargaara. Saba koo bira nan dhaabbadha. Saban keessaa ba'e. Si galee? Mee nun tuttuqinaas ta'e. Sammuu nagaa jiraannaa ta'e. Kanas niin jechuun barbaada. Qottu ganesh. Kun immoo siin TikTokiitiin, Facebookiitiin natti dawalte. Soye ho. Oye soye nanti sini banna. Gojjame la tenan jedhe mucaan tokko dhugaa waaqayyo. Ofi. Noori mi amma sin keessumsiisa. Uftetta bagoro. Copy link asti. Waaqa akkasnaan jedhuuf jiraadhu. Galatoo. Soye ko jirta gifti ko. Akkami fayyaadha maaloo? Anjira dhoko akkamati nagaa keeti. Fayyaadha naguma akkami? Anjira galata rabbii dhiiga ilkaanii wadhakka tufaa wadhakka liqimsaa jedhani. Wannuma fedhanaa jedhani haa tokkitti naarinaa dhoko yeroo malee nu jalaa dulloomta. Ijoollee keetti jiraachuu basi barbaachisa. Dhugaa maali beektaa ani namni keenya Oromoo madaan kolfu beektaa kanaafi gaafuma tokkollee mantineetee ati kanan goota ati sanan goota ati ijoolleen akka sedhan ko maatii isaanii quban qaban beektaa maatiin isaanii jireenya akkamii akka isaan jiraatan illee ijoollee quban qabneetu kanan gootu si jiru taanii. Lati dhugaa rabbi Oromoo wacuutti amanaa beektaa waa wacuutti gaddaa fi wacatti amanaa beektee jarri illee beekinuma dhumti beektaa jarri gadi qabattee lafa jalaan ciniinnattee oduma keessi fi haaduu kolfiti beektee odoo garaa kan keenya ijoolleen gaafa kaasan maa kaasan kun ta'eenyi nan dhaaraa beek maaliif tu ammalleen haasa'u ta'e natti tola nama hedduu si gammada beektaa hedduu si gammada. Gaafa sabni keenya kallattii garaagaraa immoo kan na aarsu immoo namni hundumtuu warroonni wal falman illee moontoo jedhu utuu diina akkasii achi naanna'an bareedaadha saba dhuunfaatti dhiisanii kunis na aarsa gatii ta'eef yoon aare waan baay'ee keessan lixaa garuu dubbachuma hin barbaadaniin atleast callisuuf bareedaadha. Digalee ani immoo namani waan tokko na gochuu hin dandeenye maaliif sagaleen taatu gaafa jedhee baay'ee nama aarsa beektaa. Odoo sagaleen keenya kan uummata keenya furmaata kennu ta'e sagalee ta'uu miti qullaa keenya baanee dhaabbanna garuu furmaata hin qabu beektee. Gandummaa keessaadha namni keenya gandummaa keessaa ba'uu qaba. Xaasaa keessaa ba'uu qaba. Digalee kan wal qoqqoodu kana keessaati ba'uu qabda. Namni wal qoqqoodu
iddoo wal qoqqoode iddoo 550 dhibba meeqatti wal qoqqoode kana ta'etti adaan meeqaa darbe eessa ture naannoo biraa achimmoo naannoo biraa amma immoo naannoo biraa si galee hundumtu saba keenya si dhukkubuu dhiisee miti si dhukkuba miti baay'eedhaame dhukkuba dubbatachuu hin dandeenye laphee kee keessaati dhukkuba hedduu asuma gadi dhibee si galee raminis yeroo hundaa laphee keerraa waan ati dubbatachuu hin dandeenye tokko laphetta garuu afaan garaagaraatiin dhufanii waliin dhufsaa kunoonni kaan biyya biraatti wal qalaqroo amma immoo warri kan keenya achitti akkasitti dhumuu maal baay'ee si gaddisiisa kanaaf amma waan akka kana haasa'uun hin barbaadu maaliif haasaan koo waan jijjiiru taanaan maa odeessite bakka Ara terpene injijjiru baasenu da bette jarri inuma